Akkam jirtu daawwattoota koo odeeffannoowwan dhibbanaa tokko tokkoon isin dhageessisa akkan hordoftaniif kabajaaniin isin gaafadha. Kaleessa egaa pirezidaantiin Araba Gamtoomanii Sheek Mohammed bin Zayed gara Finfinnee dhufuudhaan Itoophiyaa daawwataniiru. Turtii muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed wajjin taasisaniinis dhimmoolee waloo irratti akka mari'atan beekameera. Iddoowwan adda addaas daawwataniiru. Egaa pirezidaantichi turtii as Finfinneetti taasisaniin qondaaltonni isaan qabatanii dhufan qondaaltota mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigalteewwan adda addaa mallatteessaniiru. Pirezidaantichi har'a daawwannaa isaanii xumuruudhaan gara biyya isaaniitti deebi'aniiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed egaa kaleessa wayitii isaan Finfinnee gaanitti mannaa ho'aa akka taasisaniif ni beekama. Har'as gara biyya isaaniitti wayitii deebi'anitti buufata xiyyaaraa Booleetti argamuudhaan akka gaggeessan beekameera. Obboleessa koo Sheek Mohammed bin Zayed Itoophiyaatti turtii isaan taasisaniif baay'een gammadee waliigaltee keenya bal'isnee itti fufna jechuudhaanis muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa dabarsaniin himaniiru. Sheek Mohammed bin Zayed egaa pirezidaantii biyyattii erga ta'anii booda yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa akka daawwatanidha kan himameetiin jiru. Wayitii Finfinnee keessa turanitti Odaambaa saayinsii daawwachuun isaanii gabaafameera. Gara odeeffannoo birootti yoon darbu mootummaan naannoo Oromiyaa oomisha midhaan nyaataatiin cinatti oomisha al-ergii guddisuudhaaf inisheetiivootaa fi paakeejiiwwan qonnaa garaagaraa hojiirra oolchaa akka jiru pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa himaniiru. Hojii kanaan raawwiin fooyyee qabu dhufaa kan jiru yoo ta'u, keessumattuu immoo oomisha xiyyeeffannaa addaa kennameef keessaa tokko kan ta'e oomisha boloqqeetiin hojiin abdachiisaan hojjetamaa jira jedhan. Naannoo Oromiyaa oomisha boloqqeef haala mijaa'aa fi humna oomishaa olaanaa kan qabu yoo ta'u, boloqqeen oomisha gabaa addunyaa irratti barbaadamudha jedhaniiru pirezidaanti Shimallis. Oomisha ganna kanaatiin qofa lafa hektaara 600 fi 50,000 ol oomisha boloqqeetiin misoomsuun akka danda'ames himaniiru. Karoora qonnaan bulaan keenya dinagdeen akka of danda'uuf biyya keenya gama indaastiriitti ceesisuudhaaf qaban keessatti oomishoonni gabaa alaaf oolan kaash kiroop kan jedhaman kan akka boloqqee gumaacha guddaa qabaatu jedhaniiru pirezidaantichi. Gara fuulduraattis oomisha midhaan nyaataa cimsuun rakkoo gama dhiyeessii zayitaatiin jirus furuudhaaf nu gargaara jechuun dhaamsa isaanii kan dabarsan kaleessadha. Pirezidaanti Shimallis Abdiisaa egaa har'as dhimma raawwii karoora waggaa haaraa irratti ergaa bal'aa dabarsaniiru. Isa kana qophii biroo keessatti isin dhiyeessa. Xumura irratti odeeffannoo isin dhiyeessuun egaa naannoleen lama caaseffama akkasumas hooggansa isaanii ifoomsaniiru. Akkaataa kanaan naannoon Itoophiyaa gidduu galaa pirezidaantii haaraa filateera. Akkaatuma kanaan pirezidaantiin haaraan naannoo Itoophiyaa giddu galaa obbo Indashaw Xaasoo ta'uun filatamaniiru. Obbo Indashaw Xaasoo kanaan dura caasaa hojii adda addaa irra turanii keessumattuu koomishinii poolisii federaalaa ta'uudhaan waggoota hedduudhaaf tajaajilaniiru. Amma egaa pirezidaantii naannoo Itoophiyaa giddu galaa ta'uudhaan akka tajaajilaniif mana marii naannichaatiin filatamaniiru. Akkasumas immoo kanaan dura bulchaa godina Gaamoo Goofaa ta'uudhaan tajaajilaa kan turan obbo Xilaawun Kabbada pirezidaantii naannoo Itoophiyaa kibbaa ta'uudhaan filatamaniiru. Isaan kunis egaa caaseffama adda addaatiin iddoo hojii adda addaa irratti kanaan dura hojjechaa akka turan seenaan isaanii mul'iseera. Hordoftoota koo odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhiyaadhe kanuma. Odeeffannoowwan biroon qabadhee deebi'aa turtii gaarii.